Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya hibboo dhiyoo tanarraa shaashaa jettaniimi isiniifin dabaluudhaa dhufe. Hibboon irraatis akkana itti qophaa'a. Waan takkaa jira naquun siidhaa dirqama. Sossoosuun siidhaa sunna. Baasuun siidhaa yoo dirqamni itti si geesse malee haraami. Maali beeytu meenaa himaa. Hibbuma tana isinii galchuudhaaf laal waan takkaa jira. Naquun siidhaa dirqama waajiba jechuudha. Takka ni dilooytoo dhiifte. Achi keessatti wal qixxeessitee sirreessuun sunnaadha. Waan san yoo dirqamni itti si geessu jiraate malee bakka sanii fuudhuun haraami. Maal jechuun himaa. Deebisaan siidhaa janaazaadha meeytaa. Meeytaa awwaaluun dirqama. Hoggu qabrii geessite booda wal qixxeessuun achi keessa sirreessuun sunna. Yoo galaanni faan seenee haajaan jabduun dhimmi dirqamaa ta'e malee meeytaa eegaa awwaalan booda baasuun haraami. Saniif meeytuma halkanii guyyaa awwaalaa jirru kanaa jechuudha deebiin. Hibboo biraatii jira ammas ajaa'iba gaa'ee itti yaada. Hibboon teenya amantiidhaan wal qabatti. Hibboo kanatti maalayaaniidha osoo hin ta'in. Namni akkuma beekamutti yeroodhaa haati mana isaa duute yookaan heekamte nama biraa fuudhaami. Nama tokko kan yoo haati mana isaa duute nam tokko ka fuudhu hin qabne namni hundi isarratti haraamii eenyu laata? Isiniifin irra deebi'a. Yoo haadha mana isaa amriin rabbii duraa fuute kan namuma fuudhu tokko ka bakka buufatu jechuudha. Hundi irratti haraam ta'u eenyu ni beeytanii. Yaaliin keessan yoonii fi aadam jettan dhugaadha. Akkamitti aadam wanni hawa dhalte hundi wanni hawa deesse hundi isarratti haraam ilmaan isaati. Eenyu fuudha duuba kana hawa obboleettiin qabdu sila obboleettii bakka kaayanii fi isiidha jechuudha. Hibbootaan itti aana akkanatti ibaadaan akkuma beekamutti wajji dalagaami ibaadaa tana namni salaata jammaa wajji salaatan ramadaanaas bakkuma takka soommanan hajjii bakkuma takka dhaqan ni beektan gaa ibaadaa namuu bakka jiruuni dalagaami. Ibaadaa takkaa jira tan namni addunyaa tanarraa bakka fadhe haa ta'u yoonii fi inni dalage hamma inni irraa raawwatutti ibaadaa san raawwachuu dalaguu hin dandeenye. Namni san fadhu ardii Eeshiyaa jiraata, Awurooppaa jiraata, Afrikaa jiraata, Ameerikaa jiraata. Bakka fadhe haa ta'u dhaloonni isaa bakki irraa dhalate achi taha. Ibaadaa yoonii fi inni nama gurraacha ta'es, adii ta'es, diimaa ta'es yoonii fi inni itti seene namni biraa dalaguu hin dandeenye. Irraan isinii deebi'a. Ibaadaa namni tokko yoo itti seene hamma inni irraa raawwatu ka biraa dalaguu hin dandeenye. Namni sun nama bakka fadhe haa ta'u wal eeggatan malee. Agartanii ibaadaa akkanaa dhageessanii. Deebisaan keessan yoonii fi taqbiilul hajaril aswad hajarul aswad ka kaabaarraa sun dhungachuudha jette dhuga. Namni bakka fadhee ka Ameerikaa, ka Eeshiyaa, ka Awurooppaa, ka Afrikaa dhufus achi wal gayaami. Gurraachitti jiraatus kun eeggatu malee namni lama wal cinaadhaan dhagaa san dhungachuu hin danda'u. Ibaadaan namni lama wajji dalaguu hin dandeenye ibaadaa taqbiilu al-hajaril aswad kana jechuudha. Hibboon teenyatti fuftimmaas nama tokko jira. Namni kuni zuhurii gaggara galee salaata, asrii ol gara galee salaata, maghriba achi gara galee salaata, ishaa'ii gama kan gara galee salaata.
biyyuma jirammas hin deemne biyya ammas deebi namni kun fayya qaba fayyaan dhabne yo fayyaa dhabee qibla garagaluu dadhabellee karaa tokko qofatti ooluu dadhabellee eenyu ni beeytanii qabeeku wallaalee kan ta'in kan salaanni isaa irraa qeebalamu qadiliin irratti hin jirre eenyu ni beeytanii deebiin keessan nama Kaabaa bira salaatu Kaabaa asiinitti as garagaltaa achiirratti as garagalta achiinitti as garagalta asiinitti garagalta nama Kaabaa bira salaatu jechuudha bakkuma xawaafni singeet dhaabbattee salaatta waan ta'eef hibbootti aantu jira waan takka kan manaasee fuutee iddoo dalagaa teetii si geessitu kan hin sossoone isin naamima fakkeenyaaf konkolaataa yoo fudhatte baajaajii yoo fudhatte motorsaayikilii yoo fudhatte xayyaarallee fudhadhu siin deemoonni kun waan takka tan manaasee fuutee iddoo dalagaa teetii yookiin iddoo hajaa teetii si geessitu kan sossoone wanni san maali naamima deebiin keessan karumarra yaanu kana yottan sirri akkamitti karaan bakka ati deemtu si geessa laakiin hin sossoonni sumaa sossoa malee kana hibboon itti aantu kaneetti waan takka si hoyti ati immoo isii ijaan hin agartu si nyaatti wayna nyaatti etta ijaan hin agartu immoo maali wanni san waan si hooqo kan ati nagarre beela beelti akka garaa kana si nyaatti laakiin immoo ijaan hin agartu hibboon kanatti aantu manarraa manni laafaan mana eenyu jaare wa inna awhana albuyuti labaytul ankabuti ya rabbin irra laafaan mana shararatti yookiin mana aaroodhaati je waan takka jira isin takkuma deebisan siidhaa yeroo hunda wal dhabdi mee ajaa'ibi isin takkuma deebisaan siidhaa wal dhabdi ugayyuu yoo akkuma tokkoon jeette kijibataati ammoo isin takka waan takka ta deebisaan siidhaa hoggayyuu wal dhabdu naayima yeroo mara deebisaan sa'aadha sa'aan tokkuma sa'aan meeqa reefu sa'a takka jetta booda sa'a lama jetta daqiiqaan ammoo daqiiqaa takka jetta deebi'ee ammas wal dhaba sekoondii wal dhaba sa'a wal dhaba qanii guyyaatti wal dhaba wanni isin himtu wanni isin takka taatee deebisaan siidhaa wal dhabu sa'aadha gaafiin xumura akkaneetti jara lamaa jira namuma ni nyaatan ni dhugan abbaa manaatii fi haadha manaati inni ni zaadame irraan dhalanne isin isaa warraan dhalanne ilmuma namaa ta'anii namuma tahanii kan nyaatan ka dhugan ka horan kan ammas dubbatan akkasii wajjin inni ilma aadamii miti isin intala haawaatii miti eenyu ni beeytanii haa'umaa fi aadam dubbannu kana ka isin isaa warraan dhalanne ifiifuu haawaa inni isaa aadam irraan dhalanne ifiifuu aadamii deebisaan kana hibboon itti fufti tararraayis akka barnoota gaarii qarkattan abdachaa kaanis ni eeggattanii isinin jechaa insha Allah hamma tabiraatii walitti jechaanu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh